kita maaltu sirgita suraan adeemta. Nageenya araara waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota chaanila eebbisaa entertainment yoo yaa jennee jirra harka fuune jirra jirtu mee har'a hoo akkami astakaakkaleen jira. Namoonni baay'een warraattan minniffattaa astakaakkalinaan jechaa turtanii eeshi lamaanኛው astakaakkalu mokkoraan jira ወደፊት አስተካክላለሁ ያለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ይዤ መጥቻለሁ ዛሬ አራዋን አዳት እኮ ቀበዴን ፌንጅራ ኢንሌ ማሪ ደጋፈና እንጀተነኩ መበከሙ ዋይ ሶሻል ሚዲያ ዋሳ ከነራ ቱርባን ከነ ኬሰ ዴማ ጅሩፊ akkasumas Dubain keessatti hanni ciccimaan ta'aa jira ijoolleen baay'ee mallaqa saamamanii bo'aa jiran kan jedhanii fi sababoota milkaa'ina warra Dubai kana nan dinqisiifadha ture dhugaa waan nama ajaa'ibuuf keessattuu hoteela gadaa resturantidhaa fi Killollee resturantii yookiin sooyee jechaadha jara kana nan dinqisiifadha dhugaa namoota dinqisiifadhu keessaa namoota tokkodha jarri kunanaaf just garuu ta'ullee ani haa dinqisiifadhu malee ani isaan haa dinqisiifadhu malee wanta dhagahaa jirru kuni dhugaa abjuu wayinatti fakkaachaa jira hinde yoo dhugaa akka namni jedhu kana Killollee resturantii miliyoona 18 Itoophiyaa birri namaatti irra jira jedhani birri Ameerikaa doolaara 100 fi 100 fi doolaara 11 jedhan birri Itoophiyaatti gaafa jijjiirame birri Itoophiyaa miliyoona 18 jettee ashittiin mana asliitti dubbachaa turte kaleessa kan ajaa'iba keessa gin anjoolee Dubai kan indee sina nuti waggaa hedduu jiraatne nuti maa jijjiiramu dadhame nuti sima hojjenne isaan akkamitti hojjetanii hoteela akkanaa jiraatanii akkamitti hojjetanii milkaa'an jedhee gaafinatti uumaa ture edaa hizbiin keenya hannarratti bobba'ee akkanatti soorome dhugaa akkas taanan hannumaan sooromte jechuudha akka gadaa resturantii akka Killollee resturantii Gabaanuu raddiin baabaa kan jedhan warra Dubain keessa jirtu guutuun hannaan himamaa jiran sa'aatii ammaa kanatti jechaadha garuu ani waan hin argine murteessu waan haasa'amaa jirurraa hin dubbadha malee just gaafii kanatti uume keessa tokko akkamitti dhugaa akkamitti namni mallaqa namaatiin edaa warra Dubai jiru guutuu warri kaaffee qabu warri suuqii qabu warri shooppii qaban gurguddaan jechaadha hundi keessaniitu hattuudha edaa hinde hanna sooromtanii እናንተ ይገርማል ነገርየው ይገርማል በጣም ኢትነማ ዲበዱጋ ህዝቢን ዱባይ ኩን ጉቱን በቃ ቀበኝ ነማሃ ሳመትኒን ኢትን ካፌ በነቴ ሳመትኒን ኢትን ሶረሰ ተአመለ ሆጀተኒ ፊን ኑቲ ነመጀና ማኑ አከ ወረ ዱባይ እንደሚያን ኢለ ካፌ ወይ በነ ሆጀዳ ጀደ ያዳ ቱሬ ዱጋ እንደ ዳካ ኢጪቲ ሚልካይነ ወረ ዱባይ አመሬፉና ገላጅራ አኒ አመሬፉን እጀ በኔ ላላ ዝራ ዱጉማ ሶየንቱ መለቀነ ማይረ ጅራታና በቃ አዱኛን እንጀርቱ ሶምኔቱ ወረ አማንቲ ፈካና ማለ ሶምኔቱ መነማ አማንቲ ቀቡነም ዋቃ ሶዳቶ ፈከይሲና ጉባ ኡፋኔ ሚደሲና ማለ ኬስ ኬኛ ወራ ጎጋ ሆላ ወራ ሆላ ጎጋ የይፈተ የይ ጎጋ ሆላ ፈተ ኢፋማ አካስታነ ጀቻ ከነማለ እንጅሩካ namoota baay'ee argaa jirra barini matanii kilo guyyaara Dr. Biftulleen akkanatti nama diddame afurraa mallaqa nyaatte jedhanii mallaqa nyaachuu caalarallee ija jabeenya ishii ittiin dubbattu namoonni baay'een dubbachaa jiran just kan nagarrame kana tan caala kan ija jabaatan jedha dhaloonni keenya kun nuti dhaloota akkamiiti inde hojjetachuu erga biyyaa baane haanuu guddattus haa xiqqaatus haqa keenya yoo hojjetanne haqa keenya yoo guddanne haqa keenya yoo milkoofne nu fayyada nuti akkamitti qabeenya namaatti milkaa'uu dharraana dhiiroo aanana ajaa'ibe baay'ee tokko na dinqisiisellee eenyu amanan bara kana keessa dhaloonni hannarratti bobba'e basmaa namni maal ta'e garuu
dhugaani warra Dubaayin dinqisiifadhan ture bakka nuti waggaa dheeraa suudii qixxuma keenya warra biyyaa bahee Dubaayin keessatti kaaffee qabu shooppii gurguddaa qabu nuti biyyaayyuu mana hin qabnu jedhee ani ofitti gaddaa ture dhugaa carraan milkaa'ina jaraa kun maali jedhee yeroo baay'ee gaafinatti uuma ture edaa hizbiin hannaani soorome bageetaas maali ummata keenya maaliif garuu dhugaa dhuguma taanan kan miliyonaa 18 mallaqa bizinaa fedhanii ummata irraa guuranii ummata sanii mallaqa sanillee odoo deebisin dhoowwatan kuni seeraan gaafatamuu qaban dhugaa maaliif haqa namaati inde mana kee qorqoorroo mana warra kee qorqoorroo cimmisaa mana warra kee warqee cimmisaa mana koo qorqoorroo dhimmisaa jedhe weellisaa Taaddalaa Alamaayyoo diraama irratti beekan abbaa haadha shumbee faana kan sirbe jechaadha. Edaa akkuma beekamu mana ofii cimmisataa mana hiyyeessaa dhimmisiisuun sirrii miti ilaala. Just garuu dhugaadhaaf rabbi nu haa dubbisu dhugaa dubbadhaa hizbii keenya haqa namaa hin nyaatina. Wanni an akka gorsaatitti isinitti himullee yoo jiraate keessaa tokko haqa namaatirraa eegaa. Inna mana keessan cimmisachaa mana keessan miidhagsachaa ilmi hiyyeessaa gaafa boocistani keessattuu ijoollee wajjin hojjennaa biizinasa wajjin hojjenna jettanii abaabbaltanii warri irraa fuutan dhugaa taanan akka ijoolleen himataa jirtu kun dhugaa sirrii miti. Sirrii miti. Seeratti illee dhiyaachuu qabdu. Waaqa jalallee hin baatan. Nama sobina dafqi namaa sumunii takka. Eeyyama abbaa saniin alatti boorsaa keesseente taana akka irraa gaafatamtu beeki. Kana beekuu qabda. Warra Dubaayii jesti hannarratti hannaan soorumtanii hannaan abtaami taatu. Basmaam dhugaa sirrii miti. Namoota baay'ee kinoo social media hattoota Dubaayii jedha miidiyaa guutuun. Maali jara keenya? Haqa kee hojjetadhuu fidi. Tokko haqa keeti sumuuniin nama akka takkasitti hin dabarre tirfaamme ta'uudhaaf illee daldaalaan tokko nama miidhee amma fakkeenya birri 5,000 bitee 1,000 irratti yoo sarrafatee gurguratee 6,000 inni bu'aadha haraaman qabdu. Garuu 5,000 bitee 10,000 bitee 10,000 naa kafali gaafa namaan jedhee nama cabarbarullee dogoggorri cimaadha laa. Cubbuudha kun. Waaqanillee walitti buutu. Namaanillee walitti buutu. Lafaanillee walitti buutu. Inna akkasiniin jedha. Hanni cubbuudha. Keessattuu ijoolleen Dubaayin jirtu amma nama baay'ee tanarratti bobba'e. Tana fidaa hojjedhaa humna keessanii. Haqa namaatti hin bu'inaa, lafatti hin bu'inaa, dachiitti hin bu'inaa. Teessan hojjedhaa nyaadha yaa dhiiroo. Ani baay'een gadde. Isiniifan gadde. Ijoolleen tuuwwan immoo nama argitanitti birri keessan kennitanii gadi baatanii mallaqa kiyya beelu nyaatee mallaqa kiyya akkas ta'e jettanii hin boo'inaa. Bakka nama amanne nama booddee isinii kaffaluu hin dandeenye nama qabattanii irraa isinii fuudhamuu hin dandeenye birri keessan ittiin kennina. Kan nama isiniin jedha dhugaa waa'ee warra Dubaayii kana nama gaddisiisa. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti turtii gaarii.